Yooyyaa uummata qashtii baga nagaan dhuftanii namoonni toora yuutuubii koo kana sabiskiraayib hin goone namoonni haaraan sabiskiraayib akkanaa gootan kabajaan isin gaafadha. Har'a immoo wanta gabaabaa appilikeeshinii kalkuleetar jedhamu kan namoonni baay'een waa jala dhokfatan akkamittiin akka banan walii wajjiniin ilaalla. Kalkuleetarii namni of amanee cufadheera jedhee yaadu akkamittiin banna kan jedhu walii wajjiniin ilaalla jechuudha. Aappichi kunootti pileey istooriirraan argattu isa kana namoota fayyadaman jechuudha. Kaloriin isaa garaagara yoo ta'eyyuu kalkuleetarii kana akkamitti akka bananitti walii wajjin ilaallaa nafaana tura. Jalqaba aappii kana pileey istooriirraan buufannaa jedheera. Kunoo akkuma isin agartan kana aappichi kunootti aappii kana gaafa tuqnu paazoordii mataa kootii kanan ittiin hidhadhee jiru ofii kootii 4527 kanaan yoo wal qixatti bu'ee naa bana jechuudha. Isa kan osoo hin taane karaa biraa kan utuu fakkeenya waa jala dhokseen isinitti agarsiisa. Imejii jala wantoota tokko aaddii itti godheen isin agarsiisa jechuudha. Dhugaasaa amanuufi kunoo muuftuu voolti godhee suuraa tokko itti ergeera kunoo jechuudha. Suuraa kana as jala kaa'een jira. Mee karaa biraan ittiin bananoo 4527 ture paazoordiin koo inni kan biraanoo maal fakkaata si jedhu walii wajjiniin ilaalla. Ayyeegaa akka amma 4527 sanaan hojjetu walumaan ilaalla jechuudha. 4527 baneen isinitti agarsiisa jechuudha. Kunoo baneera jechuudha. Amma immoo karaa biraa ittiin banuu dandeenyuun isin agarsiisa jechuudha. Innis koodii amma itti gashuuf deemu kanaan afaan itti gashitu 1762 koodiin kun dhaabbataadha. Kalkuleetarii kamiin iyyuu banuu danda'a jechuudha. 1762 kan jedhu kana itti gashitu jechuudha. Kunoo haala gaariin nuuf seenee jira. Suuraa an sila dhoksee jirus kunootti jechuudha. Namoonni tiippiin akkasii isinitti tolu sabiskiraayib, laayik, sheer gochuu hin dagatinaa. Nagaatti.